ati arkatun jirtu طيبة دي بار ربي براش كل وانا من رجيسون كان لا هذا والمعانا يا أخي سيقول فيت اللي خارخن فيت اللي مالكخن فيت اللي أنغوخن يا ربي سن رجيسن أدري نسنيم نامي تجانا مرميلا وداني قد وبني مرميلا وداني درباني نسنين بنينس أبي جامو هوجينو تحركفني من بيلا وداني خنا خي سبابني ودان كان الرادويني شتو تفاجأ أرومو تأسدي بفنا جن دروج أبوك ميلان متى نتخو تابرسانو زو ميلان نتخو تبايام حاجة متى خنا قرط بر متى نتخو تانزين يا رب الراس نتخو تجا خنا خي سباب سو تيبدي بار ربي برا شو كل وانا من الجيس جالال سباتيس جالال حواساتيس ربي نماغن سانكالي وجي مركنيسي تاني تيك توكا جاور محمد سيقالي تيك توكا المخيساني غرتي دابتني وصون بلزيقنا نالكني قويا ريبورتين جالا دابتو وصون أولولان جالا دابتو وصون قسوم مان جالا دابتو وصون غندوم مان جالا دابتو وصون غرتي ورغند توكو يامتي ورماري توكو يامتي تلقي أروموغو تو يامتي جتني أوروميسيتني سيقالي خليسا نبون سفتني خبجا في جالالي شيك أبو تا إسنيف كابو مقا خوريك انديسيتو تيك توك جاويتين خبجان تيا بربران إسنين خبجا يجو سيقالي باية غلطوما خنجل كابا ملي اتفوفنا جيجو yaada ol baatanii tokko tokkoon kennatanii hanqina irra qabnurraa baraknee jirra cimina irra arkannee ni jabeeffannaa jechuudha sigale nama waadala guutu dogoggora nama waadala guutu dogoggora malee namni mana taa'u ni sin dogoggoru ni sin dogoggorsiisu xawaadala guutu dogoggoree dogoggorsiisaasi bakka waa wallaala keenyaan dogoggorre beekumsa keessaniin irra nuuquta sigale كانت تنديبنو يوتي تديبني أدب خيسان جلا قال ماله أماف ولا لخين يعني اسم بيكم سخيسان برنو خطايجو مني أورمو خب جمان دبرسي خليس نمني أك غاري نجم مچيسه جاور ماما كغافر آبادوري تين أركيجو جاور ماما كغافر دردرا أني قدتي سيقله أك دراسا قرآني تطولت أكنا سوسو سوالا سيقله akka darasaa hadiisni nabiitti toletti akkana sosos jaawar gammaduusaa wanni beeytuun akkana jaalaa yeroo hundaa'u sigale akkana si qurxuu deemaa bee saasan sigale jaawar maamma ka dursaniin argee hagam takka akka inni onnate hagam takka akka inni muratee lafaaqee hagam takka gartee akka inni gartee if qopheesse saba kanaaf if qopheesse خليسة رجانين ركيج وانين إسا خنا سر بيخوف سيقله سر بيخوف إسا اتطولتين ركيج شغله إسا كابسون تلال أكنا قدوك أجيلتي فين ركيج سنيفو يو إسنمان إفركا روبات لال هيو نمكنا خنا جارخي ساركتن ندقي فرد نما بروم سكابو نما بيكم سكابو هدو قبدي ورمو غيرو نما عربه الربني ساخو مئاو نما الرب ساخنا ربين حواس دغيسيسو جاراخي ساركتن هوغنا جيچون صفات امت هوغنا توكوغي دبدي جاراسي فلوت سيغل خجبي فچو قبو خاوتوبچو قبو خدوبا دابچو قبو خوغي نيف دوبان دي بجايزو سيبره جراجي حمله اتغدو قبو اسني جيچو سيغل اسني جيچو okote biddarra khani qoraayo jalaadamsan wanni takka watabil chaataan jirtu tana dhuguma walitti akka qoraanii bobeeytani okote san bilcheesitanii bilchoosa nyaachuu qabnaa sigale khanaaf deeggarsa keessan gorsa keessan khabajaa teessan kana nu barbaachisaa jechuudha sigale kana nu barbaachisaa jechuudha deengaddaas hayyoonni suufa uffatee Oromoo du'e tokko ngarre qeeroo fi qarree anumaa fi isin kagartee alkani guyyaa si jaawari wajji iyyuu ture mee ana moo Abiy Ahmed dura beekama mee naayima ana moo Abiy Ahmed dura beekame sigale
qabsoo Oromoo keessatti ana moo Abiyyi Ahmed dura beeyta jijjiiramuma qeeroo kana ka dur dhiise jijjiiramuma qeeroo kanatti ana moo Abiyyi Ahmed dura beeyta anaatu dura beekamaa jechuudha anaatu isa dura feemasa sigale anaatu Lammaa Magarsaa dura feemasa sigale warruma gartee Abiyyi as fideetu Abiyyis kuchiisuu deemaa jechuudha nama tokko akkatti fidde hoggi beeyte sigale akkatti kuchiiftu sindif Abiyyi jechuun is over sigale Abiyyi jechuun is over nama dhumatteef nama du'ee kafannee janaazarra salaannee awwaala isaa qonnee nama awwaala keessa haawu amma qopheeffannee jechuudha duraan nama awwaala keessa haawu dhabne is over dhumatte mootummaa tokko politikaan isaa diinagdeen isaa diplomaasiin isaa waa takka harkan jirtu jechuudha sigale waa takka harkan jirtu khanaawwanni if rakkiftaniif hin jirtu sigale Abiyyi is over so isin amma hayyootuma asbaabni kana jawwee kana faa duuba dhaabbattanii akka isaaniif duuban deebin ibiddatti shidu sigale ibiddatti shidu nama hoogganaa nama dhageeffatu qabaachuun is good leengadda akkamitti gaddeebee joollee keessa ta'a mela maayindi isaanii joollee tanaa wajji jijjiirama fidee bar nu wajji jijjiirama fidee bar Abiyyi Ahmed kana rafaarsan kana dura anaatu Jaawarii wajji qabsaa'u ture bar jijjiirama kana anaa Jaawarii wajji fidee bar sigale nama beeytan nama Abiyyi dura beeytan akkamitti uffatanii Abiyyi irra kabajjan sigale qeeroo tanaa barte jijjiirama Abiyyi dura fidde nuti Abiyyi maaliif beena akka jijjiiramni kun hin dhufneef nu fixuu ture Jaawar hiikaa teenya beeka hiikaa Oromoo beeka dhugaa saba isaa beeka onnee saba isaa beekaa jechuudha wanni saba isaatii wajji gaddeebee taa'u wanni saba isaatii wajji taa'ee mari'atuuf sigale hoogganaa jechuun kana William Ruto yaadadhu pirezidaantii Keeniyaa online irratti gaafa dheengadda taaskiin guddate jee ummanni guutuun hiriira bahu online irratti dargaggoota akkuma Jaawar godhe kanatti online irratti taa'ee ummata isaa mari'achiifne dargaggoota isaa mari'achiifne pirezidaantiin biyya sigale mentalitiin gartee Habashaa kun namni tokko aangoo harkannaan namaa olii jechuudatti ilaalte namni tokko gartee hoogganaa taanaan ummataa olii jechuudatti adeero hoogganaa jechuun ashkara kee jechuudha kopheetee jechuudha siitu gubbaa deema sigale Jaawar Mohammad ashkara keenya marroo dirribaa ashkara keenya Taayyee Dandaa ashkara keenya sigale nuutu ajajachuu qaba mootummaan isaanii nuyi ummata isaaniiti sigale nuun ol kaan nuun gattaan mee aanguba qabdanu firra beeka sigale doofaa diqaalaa gartee wayyaaneen barandaa jalaa guurte kagartee isin tuffatu kanaamiga goonni keessan kanaga sigale kana beekan ke gootichi way isin jalaa dubbatu iyyannatee isin hin dhagaw gaafii teessan deebiitti kan sigale yoo isin waajetta waraana isinitti kanaga dhiirti kana beektan aboo kun hayyuga ish sigale meekkamii yaaddan rabbi sodaadhu awwarri dheengadda kushiinaa Jaawar Mohammad keessa gartee kun distii dhiqaa kun cilfaas kennaa kun shunkurtaa ciraa ture hakkaaftaa mulamuufaan sigale akka waan biyya biroorraa dhufe sigale akka waan biyya biroorraa dhufe akka caffee keenyaa tokko faa akka waan biyya biroorraa kaanii dhufaniitti ashkaroonni Jaawar Mohammad sigale waan Jaawar Mohammad itti fayyadamee ka hondoo bifirraa darbe tanaatuma maarree wajjin taatanii bitirqishoo wajjin taatanii miliyyoo wajjin taatanii eddi viidiyaa kanarra yaade yaabule Jaawar kanuma kushiinaa keessaa duraan gartee kun nyaata fidee kun bishaan harkaa fiduu turtan sani tajaajila kennuufii turtan sani khabirootii miti gaafasiis Jaawaruma sanuu akkasitti ol fuusisinuma kana Abiyyuma amma isin akka waaqatti Allahu akbar jettanii sagaddaniif kana kachirra geessan nuyi sigale bakka isaanii maltootti hayyoota keenya ni deebifna garuu kanaaf ka barbaachisu maali tokkummaa barbaachisaa jechuudha tokkummaa yoon qabaanne heddumminni bu'aa takkan qabu jechuudha
heddumminni tiitichaafuu maangoone so saniifu khaleessa hedduun gammachiiftan jawwelleen hoogganaa murataa ummanni isaa akka duuba jiru arkee baay'ee isinirraa gammadee jira jechuudha bagaan oromoo tahee durumaanuu takka oromootti hin qaanfanne daranuu bagaan oromoo tahee jeeti anilleen hedduu takka kaniin duraan dhiiroo maali je'ee idduudhaan dalagaa seenaa laalaa bahu sigale hoggi isin samitti ol kuttan samitti rabbi ol isin adeemu jee du'aa'ii isinii godhee jechuudha isinirratti abdannee jechuudha abdiin tun tatti fuftu ta'uu qabdi abdii gartee aduun takka hoggi baate bayxu ta'uu hin qabdu murannoo ta'uu qabsoo keessa rakkoo jira cinqii jira aaraa jira kufuu jira ha'uu jira sigale qabsoon bu'ii qabdi sigale qabsoo tana gangalachaa dirqitti as geesse sigale saniifu waan qabsoon qabdu hunda nu wajji dandhamuudhaaf sigale if qopheessuu danda'u qabdanii sigale wanni piipii ta guyyaa tokko faa ol kaatee lalle jettee wanni guyyaa lama ajandaan guyyaa lama faan isin shawwadee qalbii akka isin hin cabsine hadara isin dhaammadha sagantaan itti fufti isin hundi ilma keessan kan barsiifattanii asin gayattan dhaltanii asin gayattan diqaalaa bakka wayyaaneen irraa guurte mbeeyne san gaafii gaafachuu hin dandeenye malee ilma keessan goota keessan ka isin keessaa dhalate sa'a barbaaddanitti gaafii gaafachuudhaaf if qopheessa gaafii barbaadan wayjawweenin akkana jaa waan feete jiin buleessa keeti ilma keeti hoogganaa keeti waan barbaadde jiin sigale yoo isaa waan jenne eenyu waa jetta alagaa waa jetta yoo isarratti haasawaan baran yoo isarratti siyaasaan baran yoo inni sinqiran eenyu siqiran sigale so saniifu waa takka if hin qaanfatina ittiin qaanfatina hin sodaatina gartee jajjabaadhaan isinin jaa khalee hedduun boomsiftanii thank you so much itti aansuudhaan amma gara sagantaa eegaan hangana isinin jee hin booda gara sagantaan dhufeef arra akkuma beekamu biyyattiin filmaata kijibaa san keessa jirti daawwit ibsaa osoof maqaa firoo maashoo gidee je'uun saniin dorgomte abiyyi idaanati jara keenya sa jarana guddise sani jeeti kursiisii kennaa dhayxeeti daawwit ibsaa fiin jette daawwit ibsaa kursii nume eega jan numa lakkaawan tasaa keessa hin jirtu numa lakkaawan azeemaa numa dabarsan numa lakkaawan maarree numa dabarsan way tiyya isa distuma tana taa'ee jeega jansi gale qiyaamaan itti baate daawwit ibsaati itti nafne jawween maqaa bareedaa tokko fide haa galatoo dhiifama gartee edaan isin bilziqinnaa gullalleeti maqaan isaanii ganaa bilziqinnaa gullalleeti sigale bilziqinnaa gullalleetti baasanii so bilziqinnaan gullallee tagartee khaafaa'oo gantee dhooyisaadhaan mari'atanii akka obboleeyyanitti mari'atanii dhooyisaadhaan please namicha kana haareetti laayisensa kennineefi ummata keenya irratti du'aatii waggaa 5 inni waggaa 5 dhiisi guyyaa 5 rabbi nutti neessisine waggaa 5 hin deebifnuu jaanii mari'atanii daawwit ibsaa firoo maashoo gidee miliyoona 40 takka fudhatee mararaafaa ganee jechuudha mararaafaa ganee itti milkaa'ee garuu itti salphatee jechuudha amma dulloonni afaan asharaa agartee asii marroo dirribaa mucaa tokkichaa rabbi gartee gannuu buuse kana akhaalifu tokko waan ja'a wallaalaniiti tuni jalqaba filannootti aante filmaata rabbi siyaadhoorku yaa qushaasha ish abiyyi filannoo tanaa miti tanaan dhibbaatu namattuu sin lakkaa'u tatanaan dhibbaatu tanaa miti filannootti aantu eeggana qaallichi afaan asharaa kanaadaa tadataa'u tokko faan saahiba maamee saahiba qiyyaa kana ture waan ji'u wallaalee bineensi afaan bombaa sigale waan ji'u wallaalee
duraan bara akka qoma dhawatee nuti addi bilisummaa Oromoo dimokiraasii kana piraaktisiis goonee itti seenne saba keenyaaf sagalee goone itti dhuguutti galee bineensi kaayiroo tana mammee jabanaa kun faa qabanii fidantu bar miidiyaan kun bar doofaa meeqa nama godhee bar sigalee doofaa meeqa nama godhee sigalee amma kalee waan jiru wallaalee addi bilisummaa Oromoo uzuun Oromiyaa keessa bakka bu'aa tutuusee hin argisi lammii beenyaa uzuun hin argisi fannoon argisi tungaa mee numa laala fuuldura laala sigalee minaaina jazbaanoo sigalee ummata akkam sigartee mooyyee jimaa harkaa guurtanii xayyaararra nayitanii hoggee as fidda yaa buleesu mooyyee jimaa harkaa guurtanii hoggee fiddanii as nayitan mirabbii jaa jazbaa kara siyaasaan itti deemtuuf abiyyi bar akkanatti itti taphachuu jira bar akkatti itti taphachuu jira sigalee osoo rabbiin ijoollee qarootan nu keessa as baasu baate firoo maashoo gidee Oromoo zero deebisee bir xannachi qabsoo Oromoo anarraa arra gartee salaamtaa dha'ee wobo baga fudhatte marroodhaan hin jenne arra jawween chaabbarrannaa dha'ee jechuudha aabaa'oon nuti beeynu addi bilisummaa Oromoo nuti beeynu gaara jirti zaaset arra gartee firoo maashoo gidee dhiisii ilmi abiyyi ilmi mililiku Jaawar Mahammad dura dhaabbachuu hin dandayu adeero Haaji Qaasim itti qaceelche Haaji Qaasim kanaa booda waan shan ijaan hin gartanii isin hin jee ture nama dura asirra raawwattii filmaata kanarra raawwattii is over waan isaanii kaame xamadaa isaanii kaameen beekan sigal aabaa mataasaa tolfatee jira biyyi suneenyuun hoogganamti araarsoo biqilaa wanniin kabajuuf maali waan ganda kiyya ta'eefi miti Oromottiin kijibne ani mootummaa wajjin dalagaa jijjiiramni abiyyi ka dhufe kun naatee ani isaan kanaa wajjin dalagaa jechi bahee jechuudha kun bar qolola sabboonummaa uffateeti asii ijoollee waboo tana halkanii guyyaa tan telefoona qabu gartee farshoo tana quufee itti dawwalee ijoollee tana gandaan walirra kaase faqqadaa keessa jaare ummata wallaggaa haa dhugaa waboo gargaaru kana gartee zero deebisee namichi kun sigalee akkaataa gartee itti qaallicha daabloos kanaaf haalli mijaa'u namni godhe filannoo fakkeessee qalaabaa adda bilisummaa Oromoo tan onni irraa jaalannu tana samii keessa qabee ani andinuu gartee baga finfinnee keessatti alaabuma tana ol qabdan jee qiyaamaan nu qabattee bakka alaabaa tana garree gaatti maraan sigalee nu maraachee qaallichi kun filmaata zeeroon bahe bakka ezeemaan caffee Oromiyaa seentetti qaallichi kun lammii beenyaa afaan joolleen teenya yaada fedhanillee qabaatan ilmaan keenya lammii beenyaa afaan zeeroon baay'ifamanii jechuudha bakka amaarri caffee Oromiyaa keessa seenetti asii maal siin jaan Jaawar Mahammad Amaaraa wajji dalagaa Jaawar Mahammad Amaaraa wajji kanataa Jaawar Mahammad Amaara caffee Oromiyaa keessa naqachuu jiranii beek federaala keessa guutaniiti federaala keessa akka gaarii kursii akka garaa isaanii kennaniitiif aangoo akka gaarii qoodanii fi wajji qooddatanii an ilma keessanii bar an soddaa keessanii karakaan ilma keessanii sigalee jaaniiti gartee aangoo hunda federaala keessa sirri qoodamanii aangoon federaalaa tunuu isinitti xiqqaatte janii Oromiyaa keessa fidanii jechuudha Oromiyaa keessa caffee Oromiyaa keessa bakka bu'aa sigalee ballaxaa molla haza wal ballaxaa molla jaaram bakka ballaxaa molla ezeemaa bakka bu'ee caffee Oromiyaa seene sigalee bakka ballaxaa molla caffee Oromiyaa seene lammii beenyaatii fi sigalee narraa himiga namicha masrii galee san maqaan isaa maali agaafa kan OMN na waraane juusan
Ijoolleen Oromoo tun seenuu dadhabdee jechuun uzoon alaabaa adda bilisummaa Oromoo ol qabdee deemtu. Idaan isin hanganuma Oromoon isin jibbite. Haganuma bar Oromoon yaabo bar Daawit Ibsaanii bazaabazee yookiin dhuguma bar. Oromoon nu jibbiteeti bal'ataa moollaa filattee baga filattee jechuun jira bar. Duraan bara ABO'n alaabuma akkatti ol qabnaan namni nu dura dhaabbatu jiru. Oromiyaa keessa namni nu dura dhaabbatu jiru. Mee filmaatuma karaa gannuu dhiisaa jira. Abiyyaa hiyyee maallaqatti kennu si galee. Yaazo, thank you, mame. Yaazo Kabbaba. Yaazo Kabbaba TV. Sigale. Lammi beenyaa caffee Oromiyaa keessatti Oromoon filachuu diddeeti bal'ataa moollaa filattee. Sigale. Huggiisi injaan kun arraba xiqqeenya please. Xiqqeenya. Hagam takka qaallichi kun gartee Oromoo xiqqeesse. Hagam takka qaallichi firoomaashuu gidee kun gartee garaa isaatiif jecha Oromoo xiqqeesse. Duraanis wayyaanetti Oromoo gurgurachuu ture amma piippitti Oromoo gurgurachuu jira. Garuu wanni na gammachiise maali? Jaawar Maamman Rabbi umrii si haa dheeressu. Akka taayyee dandayaa qololarraa solloysee Oromoo garsiisanitti Jaawar Maamman maddii goggoruu dhiisee qololarraa solloysee garsiise jechuudha. Akkana gaafa dhugaadhaan qabsaa'uu deeman akkana. Ummanni Oromoo nooraan tun adiidha beeka malee siyaasaadhaan maddii qaqqabuu san hin beeku. Akkamatti himu jirtan kanatti itti hima. Akka nuti gartee firoomaashoo gidee jennee anaa fi hangaasaan wayii arraarra gurra lamaan quba kaayyannee iyyuu jirra. Isin gaafas jarri qabsaa'ota maarroodhaa maddi diddiruu turtanii jechuudha. Osoo gaafas ija keessa dirree. Osoo gaafas ija keessa dirree tulundin dhuftu. Akka nuti ija keessa dirre sanitti osoo nu wajji ija keessa dirtanii arra tun Oromoon akkanan taatu jechuudha. Arra silaa waboon abbaa biyyaati jechuudha. Waboon dilli sun qawwee diyaaspooraan itti bite san qabattee shanyii wajjiin qawwee dilla san qabdee diinaan galchitu jechuudha. Amma gaa waboon irraa deebisaa jira. Haa galatoomu tan amma harkacha tagaltirra tan amma harkachaa jiranirra guddoo haa ta'u malee. Sigale sunummaan nurraa galuun gaarii miti jechuudha. Sigale osoo gaafas akka nuti arra ija keessa dirreetti himu jira akkana laajjawwee gaala qalanii dhiiga lagatan jira niin qabsaawa jettee xannacha qabsoo bira deddeemuun hin ta'u murtee darbuu qabda jechuudha. Murtee darbuu qabda jechuudha. Sigale akkamma qabdee bildiqinnaa gullallee jetteetti himte kanatti ummata Oromootiif ifa godhu qabda jechuudha. Kanaan ala kajala yaa'e osoon ifa godhuuf jirtu. Osoon itti himu jirtu kajala yaa'e adeero Rabbiin ubar azaabni kana jannanni kana garuu yoo kana dalayde azaaba seenta yoo kana jalayde jannata seenta jeetsi hujii isaaniiti jechuudha. Fedhan azaaba Daawidii wajji haaseenan dhimma isaaniiti chiiboota. Itti himuu dhabu qabsaa'ota Oromooti qabsaa'ota buleeyyii abbootii teenya isaantu nu guddise kana qaallicha kana maraacha maal nu guddisa kun nu xiqqeessi malee. Maal nu guddisa? Booti khireen miliyoona 3 bilisoomteeti bar Oromoon miliyoona 50 bilisoomuu dadhabde. Waay jara kanaafi jecha hoogganoota kanaa kana jecha isin gartee hayyoota Oromoo kan ummanni dhageeffatuutu haga amma duraatu gartee harkarra qaqqabee akka ummanni amanu akka ummanni dhageeffatu godhee jechuudha. Sigale amma kana likkiitti hima. Marroo dirribaatis galatoomi. Thank you so much. Namaa si dhaga'uu dadhabe mufattoota heddummaatee warraan mufattoota maqaa mufattoota itti baafne. Mufattootaan itti baase. Warraan mufattoota juun kana kasim mufateetu sigale akka namni sin dhageenye biyya alaa kana nama godhe malee duri himuu turte ati. Na jaarsi bitamee jira. Gartee wanti dhajaan hin jirtu ABO gullallee wanni jaamu hin jirtu. Diraamaadha galchituudha jettee duraan nu himte jechuudha. Sigale amma gartee isin dhageenye jira jechuudha. Sigale amma isin dhageenye jira sirritti. Galatoomeetis joolleen lalama Jaawarii fi Marroon akka fedhanii wal komatan. Garuu kan irra wal komanne qabsoo sabaatii jechuu beekan.
Memma osoo Daawit Ibsaatiif wanni taate Taayyee Dandayaatii fi Jaawar Maammoo walli dubbisanii meeni dubbisanii waan dabresan uggee yaadatan Taayyee Dandayaatii fi Jaawar Maammoo walli dubbisanii sila dabarte sabaaf jecha waliin jenne malee jaartii niitii wal jalaa fudhannee takka dachi wal jalaa dhaalleetii miti ta fuulduratti haasofsoonu siyaasaan maarshii fuuldura malee ta huddu duubaan qabdu jechuu beeyti ijoolleen tun akkana waboo arrabseen akkana waboo xiqqeessuu ture ijoollee mataa qibaatii jee gabbuusuu ture akka hangaasaan xiqqeessuu ture ijoolleen tun har'a silaa obboleeyyan keenya jettee nu dubbifti osoo Daawit Ibsaa faa taate sigal indubbi ijoollee ismaartiidha jechuudha siyaasan bakka har'a jirtu boruun jirtu bakka boru jirtu amata dhufun jirtu jechuu beeyti jechuudha namni dhagaa miti jechuu beeyti jechuudha warri khaleeysa nu arrabsuu ture arra nu deeggaru jira warri khaleeysa nu deeggaru ture arra nu arrabsuu jira jechuu beeyti jechuudha sigal ijoollee kana beeytu wali dhufee silaa duru wali naqan ammaja wanni gartee Daawit Ibsaa maraachi Abiyyi jala galche maali walaa gartee khayidhaa jiruu fi walaa biyya ambaa jiruu fi walaa khagaara jiruutu wal dubbisee tokko ta'e ijoolleen Oromoo manguddoo akka hashara shifu facaasanii jechuudha Abaawoon jaalattee jibbitee waboon ala Abaawoon hin jirtu Abaa'oo wanni ummanni jaalatuuf roorroon irraa dhoorka jechuuf Abaa'oo Itoophiyaa siidhaa dheessu Abaa'oo du'e aangoo naaf diju Abaa'oo ati amata shan du'i maasi amata dhufuu caljiiti amata shanan kana asijjeesu gurbaan kuni amata shanan dhufuu filmaata irratti hirmaadhaju ka amata shanan kana keessa furmaata siin fiduju Abaa'oo akkasiin beeku jechuudha Abaa'oo ka godhe waboodha jechuudha bakka waboon hin jirretti Abaa'oon hin jirtu sigal Abaa'oo jechuun ka humna qabu jechuudha ka tarkaanfii fudhachuu danda'u jechuudha ka daangaa kabachiisuu danda'u jechuudha kana harkaa qabu eenyu Marroo Dirribaati jechuudha Abaa'oon Marroo Dirribaati jechuudha that's all sigal qaallicha gartee itti Daawit Ibsaa kan itti cufanii hulaa gartee zabanyaan Abiyyi Ramadeef itti cuftee ganama akka nama taabota baasu alaabaa baasee gamaa gamana bilziqinnaa deema Daawit Ibsaa alaabaa qabatee idduu deema sigal akkana jechuun danda'u akka nama taabota baasu sigal hanga baasee qilleensa fudhatee alaabaa galii siin janii 4 kiiloo irra dawwalaniiti galii janii kun Abaa'oo maali sigal bilziqinnaa gullalleeti kuma Jaawar Maammoo kana booda Oromoo shawwaduun hin danda'amu kammoo lakkii Daawitiitu naa taajee jala deema adeero laal nuti nama kadhachuu dhiifne sittiifna namichaatu bar wadala harreetii fi re'ee bituu magaalaa dhaqeeti 500 jeen khurbeeysa re'ee kana baantaa jeen khurbeeysi maree 500 jennaan hay wadala harree kana bitadhuu jeen 500 kharra sitti mi'aawusii beekaa jeen siigale warra roorroo sirraa dhorku warra gartee si dhaabbatee diina kee tokkollee taatu sirraa ajjeesu daangaa kee si kabachiisu humna gartee diinni kee horatee sitti roorrisu jiru tana warra harkaa qabu dhiiftee sigale jaarsa gartee akka taabota baasanitti alaabaa ganama waardiyaan gabbaasiiftee galgala galchitu jala yoo deemte meerega keeti har'a sitti mi'aawusii beeka Oromoon qulqulluun garuu Oromoon waboon Abaa'oon alan jiru wanni namni Abaa'oo jaalatuuf waboo waan harkaa qabduuf Abaa'oo waboo harkaa hin qabne Abaa'oo miti siimne jira ammaas Abiyyi karaa nagayaa waan jan hin beeku ulee malee Gabrii ulee malee waa takka hin beeku Gabree Wayyaaneeti qaallichi sigale ulee malee waa takka hin beeku karaa nagayaati mariidha miitirkisho siyaasaa tolfachuuf haasawayyoonni sigale siyaasaa tolfachuuf maa haftii sigale maa haftii akka Abiyyi mari'anne nu caalaa namni beeku hin jiru Abiyyi waan marii jaan hin beeku nama pilaana hin qabne nama roodmaappii hin qabne nama sagantaa siyaasaa hin qabne khayoomanni tokkotti tole ay mana kanaa jaaru qabna khotta ammuma mana miskiinaa diigu seenati pilaana hin qabu
namni kana maaliin gattaa'ee si wajji mari'ata sangubbaan namicha aangoo lubburraa jaalatu mee maaliin gattaa'ee si wajji mari'ata hin jirtu jechuudha saniifuu ummanni keenya firoo maashaw gidee jala kadeemuu barbaadu dhimma mataa keessaniiti kanaa booda wal kadhachuun hin jiru nuti woboo wajjin fuuldurri keenya ifa karoorroon nurraa dhorku wajji hayyoota keenya beeytota keenya qindeeffanne isaanii wajji fuuldurri keenya ifa aangoon joollee teenya ni geessi manni jaawarii fi manni marroo waladda manni taayyeetii fi manni jaawar wal adda deero akkasii yaaddi ijoolleen bakka marroon taa'uu danda'u jaawar dhaquu hin danda'u amma jaawar deemee gaara keessa deemee waraana hoogganuu ni danda'a mee ni danda'a yoo hijibne malee sigale akka jaawar dubbatee gaafii hunda banaa godhee abbaa fedhe kana dhaa godhee deebisutti marroon ni danda'a sigale akka taayyee danda'a akkasi katabee qaa godhee waan diishinarii guutuu akkasitti jecha tokkoon akkasitti ibsu san mee namni biroo godhuu ni danda'a joolleen gartee nama dandeettii walii beeku nama bakka dandayuutti warra madatu jechuudha nama aangorraa rakkoo qabu miti sigala takka takkaan isinitti himnagaa duuddotti isinitti himne dadhabne sigale takka takkaan aliif baarraa kaafnee haga wassalaamitti isinii sigale namuu bakka dandayu oromiyaa tana keessa aangoon akkana la marroo fi jaawariis wal dandayaniiti hundi isaanii waliin jiraachuuf qophii xumurtee jirti ijoolleen ta'e kanammoo afaaniin osoon hin taane hojiin harkuu teessan itti dhuftanii harkuu teessan waan hin dubbaddu silaa baatii takka lama anduriin isin himee tanaan bar mataa isin baga isaniin kunis yaa bulees saniifu wanni katti daawwit ibsaa maraachi abiyyi jala galche joollee tanaa wal dhagaye joollee tanaa wal dubbise dildilaatu joollee tana idduu ka'e dildilli sun eenyu firoo maashoo gidee qaallicha daawwit ibsaa janiin kana kaabaa irratti kana jechuu ture kana khamaar irratti kana jechuu wohuma dur taa'ee alaanal maaliif inni akka namni waliin taane barbaada sigale akka namni waliin galle barbaada akka namni waliin dhageeffanne barbaada akka namni wal xireeffatu barbaada sigale prime minister manaamaati bar sigale prime minister manaama aango bar Allahu aalamiiti arra taa'ee lolaa bar abalu kamitti aango fudhachuu qabanu keessa seenee jaawar maamma bar osoon kaafaa oo miseensan ta'in abaa'oo dhaqee bar akka Awurooppaa irraa dhaqeen abaa'oo miseensa ta'uu gaafatee bar aango nurraa fudhatan ta'uu memma aango jaawar maamma jalaa miseensummaa diddeef san harkattee madaawit gaafa jaawar maamma maallaqa isaa baasee gullallee tana namni maallaqa baasee asaaddasee waajjira fakkeesse jaawar maammati maallaqa san hundarraa fudhattee asaaddasiifte booda jalarraa miseensa ta'ii hoottuu malee hin tahuun jennaneeti sababa sanitti dhaqee wannitti kaafaa dabalame maali sababa sanii mee aangoo gaafas hambushni si qabee qiyaamaan si qabattee irra goggoydee diddesan sigale mee markatte waa takka wanni ati harkatte jirtu jechuudha kunoo arrallee haraam sii godhe ballaxaa mollaa caffee oromiyaa seeneeti lammii beenyaatiif yaazoo kabbaba ari'anii zeeroon baay'ifamtan jani sangubbarraan amma mootummaa naannoo oromiyaati wajji dalaynaa jee ibsa baasa maaltu si wajji dalaga ati nama kaayyoo kana gurguree bar opiidiyoon nama aabaa'oo waan je'amu kana caalaa waan jibbituun qabdu bar shayxaana hanga aabaa'oo jibbitu opiidiyoon shayxaanan jibbitu sigale diqaalaan bilisan jaalattu aabaa'oo jechuun bilisa diqaalaan abadan bilisan jaalattu sigale sadiifu waan aabaa'oo caalaa jibbituun qabdu bilziginna wanni nama keessaa isin qaaneessite paartii bakkarraa dhuftee fi bakkatti deemtuun beeyne hundaa kursii kennite zeeroon isin baafte maquma aabaa'oo juu kanaa isin irra jira jechuudha
Kana garte mootummaa naannoo Oromiyaati hojii dalaguutti fufnaa. Dalaguutti fufu jirta. Jawaar Mahammadichiti teessan baasu jira. Nama jeesu jirtan. Shifeerrotii Harargee tana namni ficcisiisaa jiru isin. Mootummaa naannoo Oromiyaati hojii ajjeesuutti fufnan jetture. Arsii buqqisuu fakkadaanis ni jira buqqisuutti fufnan jetture. Wallaggallee akkuma itti fufne akkuma buqqifnetti Shawaa akkuma buqqifnetti itti fufnan jetture. Sigale. Kanaa booda wanni daawwii jedhamu jirtu. Marroo dirribaa kanaa booda hayyu durees hoogganaa waraanaatis if keeysaa filtanii hayyu durummaa yoo fudhachuu barbaadde lallabachuu takka if keeysaa hayyu duree filattanii aabaa'oon waboo ala wanni namni aabaa'oo jaalatuuf waan waboo harkaa qabduuf waan ulee harkaa qabduuf aabaa'oon ulee harkaa hin qabne aabaa'oo miti sigale isii fi ezeemaan tokkuma durriyyeen gartee barandaa jala takka ezeemaatun tan qaallichi wali guuree oofutu niifisiin tokko yeroo roos irraan dhoorgani bu'aan isin qabdu hin jirtu jechuudha. Saniifu hayyoonni keenya keessattuu Jawaar Mahammadii fi Taayyee Danda'a dur iyyuu ture sigale. Irraa maayyii waa'ee firoomaa shoo gidee takka daawwiti ibsaa isin jettan kana TV wanti tokko irra dubbate. Namni dilli sun du'ee summii nyaatee du'ee daawwiti ibsaa qoftiin akkamitti hafee jeeggaa fi gaafate. Anna Taayyee Danda'a hoggi keessa waliin dubbin xannachi qabsoo Oromoo badaan qaallichuma kana jaasi. Namni kun nama laalee waa arku beeku. Sigale. Waboon amma iftaahara. Hayyoonni gartee likki itti himu jira. Akkana. Kanaa booda wal shururuu godhuun hin jiru. Wal shururuu maal yaa maarree keenya yoo maarree taane tokkummaa keenya tokkummaan samitti haadhamtu bo tokkummaan dhugaa dubbachuuf baddu dhugaa dubbadhaa kanaa booda dhugaa jirtu sabni keenyam Oromoon amma dhugaan bulti dhuga beeyti akka isin qololaa wajjiin akkana yeroo deebiitti kenna maare si deebiitti kenna yeroo maaltu deebiitti kenna haga yeroon deebiitti kennitu idduu namichi kun hangana idduu maal balleessa saba kana hangam takka damage godha hangam takka diiga haga ati yeroo deebiitti kennite yeroo san eegu jirtu amata meeqa fudhata hangana idduutti nama meeqa gate nama meeqa buqqise nama meeqa wal jibbisiise gosa meeqa diige gosa gosaan Oromoo meeqa diige hangana idduutti ati yeroo itti eeggachuu jirta yeroo itti kennuun hin barbaachisu yeroo itti kennuun hin barbaachisu akkana likki isaaniitti himuu yeroon isaa amma akkamma Jawaar itti himuu jiru kanatti marroon duraanuu itti himuu jira Taayyeen duraanuu itti himuu nuti duraan itti himuu hin beekamne sababa kanatti kan isin sabboontota hayyoota buleeyyii xiqqeessitan maarree xiqqeessitan nuun jechaa turtan waan arra Jawaar himuu ture tana amata meeqa dura firoomaa shuu gidee itti baafne maqaa isaa dhugaa gad isinii baafne sigale leencoo lotaa kana gartee maqaa isaa dhugaa san isinii himne boodarra leencoon hogii kitaaba baasuu deemu maqaa nuti himuu turre sanii mee sigale namoonni keenya hogii maqaa isaanii san himnu akka waan nuti jara kanarraa jibbaa qabnu akka waan nuti naannoo takkarra duulu jirru adeero marroon ibbar kan akka killee lukku deemu jirru naannoo sanii bar sigale saniifu hayyoonni keenya akka amma himu jirtan kanatti himuun itti fufuu qaba waan tara takka tuqanii dhaabanii miti daawwiti ibsaa buqqa'uma qaba qabsoo Oromoo keessaa buqqa'uu qaba kanarra walii galuu qaba namni amma manguddoo biyya alaa tana jaaree marroo kana faa namni lafa qabachiisuu dhorke manguddoo kasaata daayibaraa yaatu takka muufattoota kanaa wajji walii galchee sigale kagartee akka namni lafarra akkattiin soqoysine godhu namicha kanaa jechuudha sigale saniifu kun itti himamuu qaba dhaabsifamuu qaba qabsoo Oromoo keessallee bahuu qaba namni araarsoo biqilaa akkasitti aabaa'uun lafe atoomsa akkasitti aabaa'uun lafe taphaala godhe namicha kana
jarrini sichuma yaa isarra beekaa osoo bilziqinna galee tattaa'ee isa taphaala godhanii jechuudha. Arra osoo hayyoonni kun akka jalaa bahee gartee waan daawwit ibsaa ta'e ummata Oromoo guutuu garsiisuu baatanii ummanni Oromoo guutuun asuma hayyuu duree keenya jee harka dhawaa fi nama qabriin jibbite kan ashiita meeqaatu akka mooybooyi sun ijoolleen bibbireedduun aalaan tun kutte sosaniifu akka hacaaluu hundee isaa kana meeqaa kutte ijoolleen aalaan akka battee urgee isaa nama silaa du'uun hin malin akkanaa kana kuchiisanii jechuudha shira isaaniitiin saniifu Oromoon tiyya hoogganaa harkatte namoota jajjabaa harkatte waboo jabeessi hayyoota kee dhageeffadhu namni hayyuun qabne gartee hayyuu jechuun galaana si bishaan kana bar soyxeeti ooyirutti galaana geessita hayyuun akkasitti bar gaayidlaayinii si uumeeti bakka ati deemtu san si geessa jechuudha waan ati hin garre harka waan ta'eef waan ati yaanne yaada waan ta'eef gaafa nuti abiyyi jennee huu jennee lafa dhiifnu Jawaar Mohaammed kun taa'ee qaallichi kun warra adda ifillee badeeti si gale opiidiyoollee balleessee biyyallee balleessu ta'a jedhe akkasuma godhu jira jechuudha namichi. So mootummaa kana warri mootummaa kana keessa jirtan warri mootummaa kana tajaajilaa jirtan milishaan kaabineen qaadireen qaallichi kun makiinaa gaazatti guuttatee xayyaara gaazatti guuttatee taa'u jira. Namichi kun akkuma mangistuu Hayilamaariyaam kote kutuutaa hagatii kafaluu taa'u isin ummata keessanitti addeebi'a ijoolleen raayyaa ittisaa waan dhumtuuf hin qabdu waan waboo obboleeyyan keetti dhayite qawwee dhooytuuf hin qabdu kursii shayxaantichaaf irratti tursiisuuf nama si gudeechisu nama si buqqisu arsii nama buqqisu nama harargee buqqisu nama walloo buqqisu nama wallagga buqqisu nama daangaa Oromiyaa Soomaleetti naqee gartee Soomaleen akka feete daangaa Oromiyaa naannoo 14 teessee kun warra alaabaa keessa dhaabbachuu jirtu nama Oromoo diinagdeen cabsu jiru sigale kana ittisu jirta Oromoo sirri godhu jirtaati kana godhi jetteeni kana kursii kanaati Oromoo irratti ittisu jirta gabrummaa Oromoo irratti ittisu jirta nuti wanni aduwaa morminuuf maali aduwaan nu laallatu wanni jennuuf maali warri aduwaa lolee Minilik moosise maal nu godhe Minilik akkam nu godhe uggii aduwaa moo hayyoota keenya kam godhe gadaa siistamii kam godhe tuulama kam godhe sigale mee Minilik gaafa isin dhayxanii aduwaa dhayxanii loltanii Ingiliz irraa cabsitanii biyya guutuutti kennitan boodarra maal ta'e isinuu warra Ingiliz cabsisan ankam isin godhe tokkoon isin hin fannifne tanaafi warri aduwaa lole gabrummaa haga arraa Oromoon irraa boochu warra sani ka Oromoo irra kaaye tanaafi gartee hayyoota Oromoo zoon hin taane gootota Oromoo harroota Oromoo ka Oromoo gabroomsisiise wanni jennuuf sanii jechuudha sigale sanii jechuudha saniifu isiniis arra warri raayyaa ittisaa warri qawwee baadhatee deemu kun sigale warri qawwee baadhatee deemu kun yoon gabrummaa akkasiisan Oromoo irratti gudeedamuu akkasiisan buqqa'uu akkasiisan sigale waljibbuu akkasiisan walqooduu Oromoo san qaallicha kana dalagu kursiisaa Oromoo irra qabu jirtan Oromoo balleessaa jirtan if yaadadha namichi kun gartee diinagdeen isaa harkaa kuttee jirti Arab Emireet harkaa duutee jirti Iraan mustajabaan hagalatu kana booda geopolitikiin jijjiiramee jira Arab Emireet waan Iraan aarsaan gootu kana booda Iraan ammoo mootummaa Suudaan deeggarti Eertiraa deeggarti kana booda Arab Emireet waan gartee Iraan aarsaan gootu Iraan super power taatee jirti nama harka micciiree Ameerikaa guddoo small god janiin ta addunyaa tanarratti anaan rabbii fiin jettu harka micciiree teebil irra fidee arrataa'ee wajjaasuu jira kana booda Arabni waan Iraan aarsaa takka hin godhu waan Iraan ooftu takka duran dhaabbatan Arab Emireet duraan abdii Ameerikaatii fi ta Israa'el gartee akka feete gootee nama feete biyya feete durooyinitti kennitee diisifti amma san hin dandeessu sigale wa jennaaniin ichi biran kuttu kun amma Iraaniif kafalu jirti maallaqa kafaluuf jirti nan dhayinii jechu nan tuqinii bireedaa kiyya jettee kafaluuf jirti
miliyoona 13 kafaltee fi ammallee miliyoona 20 kennuu fi deemti jechuudha. San gubbarraan investara ichitti erguu deemti jechuudha. Akka Iraan guddattu, akka Iraan teknooloojiin samikkaatu daranuu. Sigale. Ana maduraan isinii dubbadde ganaa fiizaa tahiraanii qaala'uutaa. Namni Washington DC'tti yaa'u dhiiseeti akkamitti Ameerikaa mootan akkamitti Ameerikaa firraa dhoorkitan Ameerikaa fi Israa'el warra gartee teknooloojiin qabeenyaan dandeetti waa hundaan heddumminaan lolaan ispeeshaala waraanaa qabaachuudhaan addunyaa hunda jilbibbachiisan akkamitti firraa dhoorkitanii ijoolleen teenya teknooloojii kana haa barattu ganaa fiizaa tahiraanii qaala'u ta'an isiniin jemma dura YouTube shin garratti video san gaseentanii ilaaluu dandeessan. Video san gaseentanii ilaaluu dandeessanii jechuudha. Sigale. Saniifuu kanaa booda ji'oopolitikiin jijjiiramuuf ta'a. Gareen Arab Emirates hundinuu zeeroon baay'ifamuu ta'isi. Qaallichi kun is over dhumatteef kana hunda wannin keessa deemee isinii himuuf qaallicha kanaaf dhumatti jechuudha. Mangistuu Hayilamaariyaam gaafa gartee Soviet chap Russian chaptu ichuma wajji chape kun Arab Emirates cabnaan Arab Emirates gartee hoteelli si onee jira namni baqatee jira investorri hundinuu Singapore deemu jira sigale maallaqa keenyaaf qabeenya keenyaaf insuraansii nuu ta'uu hin dandeessanii biyya teessanuu eeggachuu hin dandeenye akkami qabeenya keenya eeydanii qabeenya keenya gaazannaa naawzoon garruu janiiti Singapore godaanaa jiranii jechuudha Singapore godaanaa jiran saniifuu qaallichi lafatti hafee jira. Ummanni keenya gibira amata kana isinii taa'u. Yoo ati hektaaratti 500 ol 2,000 kafalen ka abbu taaji arrabarraa rifeensa kiyya buqqisi. Yoo ati maraatin yoo dachii guutuu isaan sirraa guuranii ciisanyaa si godhanii sin godaansisin kijibaanaan jiru. Waan si qophaa'u jiruun quba qaban. Gibira amata kana isinii qopheessu jiran. Namichi gartee addunyaan guutuun harkarraa marattee jirti. Ijipti diplomaasiin Ameerikaa waatti kennitullee zeero deebiftee jirti Ijipti. Sigale. Qaallichi diplomaasiin isaa kufte gargaarsi addunyaan jiru ganaa namni inni folloysuu taa'u isin. Dachii tana gurguree fite namni isini gaddeebuu ta'a. Amata kana gibira akka isin godhuu taa'u. Iyyanna isin iyyuu teessan. Akkana nam mul'achuu ta'a. Viidiyoo tiyya tana keessaa muraddaa achigaa. Gibiruma amata kana isin kafaluu teessan. Waan abiyyi amata kana isin baasuu taa'u. Qabaanaa ta'an. Qabaanaa ta'an. Sani ummanni keenyalleen gibira firraa fincilu qabdan. Ameerikaan guddoon tun gibiran kafallu jetteeti Ingilisiif finciltee bilisoomte. Keeniyaan ollaa teessanii sun qarshii takka qofa isinit daballa jennaan abadan nuti hin dabaltu jedhanii dachii sossoosanii sigale. Sadarkaa William Ruto gartee ummata dargaggoota akka jaawariyaamee mariisise kanatti dargaggoota wajji taa'ee onlaayina gubbatti intarneetii gubban mari'atee jechuudha. Akkuma jaawar kanatti. Sadarkaa saniin gahee ummanni gartee akka gibirritti hin dabalamne firraa godhe. Yoo teessee ati ihi jetteetuma waa hunda kafalte gibira naannoon Amaaraan kafaltu, Tigraayin kafaltu, Affaar seeraan kafalte hanga kafalte namni kafaluu taa'u Oromiyaadha. Keessattuu Arsii, Harargee, Baale, Jimma sigale. Iluu Abbaa Booraa warroota waboon keessa hedduun sossoone kana warri dhukkee isinirraa kaasuu ta'an. Waan isinitti as deema. Yaa khasaaraa teessan, yaa cinqii teessan ta isinitti as deemu jirtu. Ni eeydan akka inni isin godhu ta'u. Sigale. Ilmi isin hanga isin ilma keenya jettan kana ilmi inni isin baasuu ta'u ni eeydan. Saniifuu ummanni keenya firraa falmadha. Kallattii isinii kaa jira yoonni keenya. Tokkummaa keessan jabeeffadhaa falmadhaa jechuun lafaa kaa firraa dhorkaa jechuudha. Qaanfadhaa teessaniituma boochanii sagalee nuu ta'a maal nuu ta'a mitirkishoo nuu ta'a. Namni oggii sagalee sii ta'u kallattii sii kaa bineensa sii firraa dhorka. Warri kaabaatii isin dhufamaa reeda mootummaan kun yoo kute maar warri kaabaa tokko kanaa booda dhufee Oromoo bulchuu danda'u hin jiru. Nama Oromoon bulchitee qofaatu sigale. Nama Oromoon hayyamteef qofaatu sigale. Finfinnee keessa hudduu nu gattaa.
biyya bulchuu dhiise. Oromoo kana wal dhageessu, Oromoo kana miidiyaa harkaa qabdu, Oromoo hayyoota qabdu, Oromoo beekumsa qabdu, Oromoo waboo qabdu yaadeero. Oromoon gaafa waboo Daawit Ibsaa bar wanta keessaa gartee Eeltiraa keessaa dachii qochisiisu Oromoon bar dhagaa fi mukaani bar wayyaanee amata dhibba biyya bulchiti yaani addunyaan guutuun diinagdeen beekumsaan sukuriitiin waraanaan militariidhaan kanaan gartee akkasitti ijaarte san dhagaadhaan bar Oromoon maqalee galchite bar ish dandeettii teessanillee hin beeytanii jabina keessanillee hin beeytanii sigale mee eenyu dhufee si bulcha kana Amaara qoqooqee hanaa dhufee si bulcha to Amerikaa fi Raashiyaa yoo Oromoon hin ayyaminiif dhuftee si bulchuu hin dandeessu. Waan hin jirreen gartee bilziqinnaan ajooytuun gartee gabrii ifiifuu sodaa bare. Gabrii isin hin sodaachisin si gale. Oromoon gaafa qabsooytu Abiyyii fi Lammaadhaa aangoffinna jetteen qabsooyne. Gabroonfataa firraa jijjiirra jetteeti. Akkuma Lammaa fi Abiyyi as baanitti ka isaan caalu asii baha. Hoggii qabsoon teefiniinti. Dayyuu san ta'in dooyinan ta'in si gale waan akkanaatiif gurran kennin si gale saba qaruu ta'e maal taate saba qaruu ta'e maarree si dhufuu deema miitirkishoo zammane kaasee Abiyyi hidhachiise kanaa si dhufa si gale hay wayyaanee Ameerikaan hidhachiise sanuuf irraa kuchiiftee maal taate waboon osoon Finfinnee marsiteete Buraayyuu keessa kana ijoolleen fashoo jettu Oromiyaa tana guutuu keessa raayyaan ittisaa bar kanarraa biyyi leenjisu jiru kun boruu waboodhaa bar dubbiin xiqquma khirkhir jennaan sigale xiqquma khirkhir jennaan namni Biraanuu Juulaa gurra kanaan dhaga'uun jiru bar cufti marroo dirribaa telefoona xiishaa qabanii bar makkalaakiyaan kun waan dhufuun beekamnu telefoona marroo nuu kennaa jedhu sigale osoon ijoollee kanaa tana qabduuti maarree si dhufa miitirkishoo si dhufa maarree si dhufa miitirkishoo si dhufa miliyyoo si dhufa jansi gale dhayi jala wanni si dhufa takka hin jirtu waan si dhufa malee wanni si dhufa hin jirtu Abiyyi khawuf rahmata si dhufu malee balaan si dhuftu hin jirtu igale wallahi billahi lafaatu nagaa harkata kana kan ardii samiin jibbite خربينو جبه شيطان أنا وين رارا ستيمه شيطانينو اتعاري مفتي إثيوبيا غيسا بين سينجيبر دلغان أن دلغو أول دلغوان تيف أنا استاور نمبر باجسو بيجبروتين برباد دجيتي بر شيطانينو دلغا إسا باقي الرجالتي برادي من سينجيب خنا خشيطانا أول دلغا شيطانينو دليني دلغو خنا فما شيكوتي منزرا جلتيس الله أكبر يا رب نوترسيز مار هدوتي غيسا سيهاترسيز شيكوتي منزرا أبوتي غرا حيو دوان جتو تات وني سنفر ايدن تانا أماني خينيا وارن خانا بكا اسين آسو بكا اسين دبتو تلين دقيفتنا مانو تو يسيساني جرا تكا تكام بلاك ليستي غيسا نكاني جرا شوفاسي ماس غرتي متوهايا غيسا نكاني نمازرفو جرتي ilmaan isaanii kun Australia qaraayisa kun America qaraayisa kun Dubai qaraasifachu jira ilmaan keeti kan gibiraan gidirsu jira ilmaan keeti kan makalaakiyaa oofu jira mee ilmaan sheekoti tana tokkonaayime kan makalaakiyaa keessa jiru mee ilmaan sheekoti tana tokkonaayime kan milishaa keessa jiru mee ilmaan sheekoti kana tokko sheekotuma tana umataasi tokko ta milishaa taate naayime mee naayime Injiran, me ilman kensi toko ha garte makalaakiyaa ta'enaa, me ilman kensi toko ha baqa ta'enaa, cufti xayyaaram biyya feeteyaati. Ifi jireenya fi walqixxeeffataniiti, ifi jireenya fi sirreeffataniiti, sigale. Sirra baacuu jiranii jechuudha. Saniifuu uummanni keenya dammaqi nama sagalee sii ta'u dhageeffadhu, saba kee tokkummaa kee jabeeffadhu, wabootee hidhachiifachuu, fuuldurri keenya ifa. tokkummaa keenya wajjin insha Allah sagantaatti aantu nanga wali jechanutti kaduma share godha YouTube keenya sanillee subscribe godha harki keessan fayyaa harkatu nagaan jira